Yooyaa ilmaan ayyaa shamarka fuunee kabajamtoota fi jalatamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii sadarkaa idil addunyaatti argamtan nageenyi kenna oowwan kan onni irraa maddee iddoo isin jirtanitti isin haadha qabu isin jechaa egaa kan hundi keessan akkuma beektan guyyaa har'aan kanaa viidiyoo baheen jechuudha. Humni hidhate humni gartee nu qofti ilma namaati lammiileen biyyattiidha kan biroo ammoo ilma namaati miti jedhanii sammuu isaaniitiin olaantummaa akka ilma namaatti ol of godhanii warroonni ilaalan gocha hammeenya gocha gara jabinaa gocha shuukanneessaa naasuu tokko malee naasuu tokko malee ilma namaa rabbiin kabajaan uume waaqni kabajaan isa uume kabaja san hanqisanii ilma namaa osoo lubbuun keessa jiru odoo inni kadhatu ibiddaan akkasitti gubuu jechuun yakka oliti jechuudha. Yakka kana kan ilaallu nuti humna milishaa humna addaa naannoo Amaaraa fi faannoo mootummaan gurmeessee ijaaree qindeessee bajeta gurguddaa fi hidhannoo gurguddaa biyyattii isaanii qoodee mootummatu hayyama kenneefi akka barbaadanitti qa'ee keessanitti naannoo keessanirratti abbaa barbaadan Beenishaangul haa ta'u Oromoo haa ta'uuti Tigiree haa ta'uuti sabaaf sablammii kamurrattu tarkaanfii shuukanneessaa gara jabinaa barbaadan hojjechuu dandeettan kan jedhee hayyama kenneef mootummaa federaalaa kan Abiy Ahmadiin hoogganamu akka ta'e lammiileen biyyattiis aangoonni mootummaas aangoonni naannolees kana beekuus hubachuudhaas kan qaban jechuudha. Akkuma guyyaa kaleessaa naannoo Tigraay irratti duuggaan sanyii raawwatamee lubbuu ilma namaatti salphiidhaan rashanaa ture san har'allee odoo xiyyiitiidhaan dhahanii nama ajjeesuun jiru. Namni badii malee maal afajjeefama jechuun osoma jiru odoo lubbuun keessa jiru obboloota isaanii ammoo koottaa laalaa dhaabbadhaati obboleeyyan keessan akka nuti itti dararaa jiru akka itti nu gubaa jiru akka itti nuti gartee gocha gara jabina dararaa lubbuu kanan jedhamne azaab addunyaa kana taakiraa soontiin addunyaa kana kana fakkaataati ilaalaa jedhanii obboleeyyan isaanii haadha abbaa ilmaan maatii bakka tokkotti fidanii yaamanii walitti qabanii agarsiisaa lubbuu isaanii irratti akkasitti ilmi namaa taphatanii jechuudha. Ummata kana wajjin ummata nama nyaatu wajjin ummata lubbuu namaa lubbuu bineessaatii miti lubbuun bineensaa kabaja qabdii bara gadamsa tokko faayidaa fi bu'aa tokko malee dhajjeessitu bineensa bosonaa yoo qeerransallee ta'e gogaa irraa baafachuuf gogaan isaa waan si fayyaduuf qeerransa sana ajjeesuu malta. Leenca soo ta'e gogaa isaa gisheessaa sana irraa baafachuuf ilkaan isaa kottee isaatii fi waan adda addaa irraa baafachuu yoo ta'e malee bineensi bosonaayyuu kabaja qaba miidhagina qaba tuuristii sii fida. Garuu ilmi namaa yeroo jalqabaatiif biyya Itoophiyaa keessatti ilma namaa walitti qabanii ka jumlaadhaan rashanan ka jumlaadhaan guban bara Abiy Ahmed biyya Itoophiyaa bulchu keessa agarre jechuudha. Kanarraa maal hubanna ilmaan Oromoodha? Nuti kanarraa maal hubanna? Gocha guyyaa kaleessaa abbootiin isaanii harmaa fi harka nu ciran siidaa anolee calii calanqoo hanga himamee ol akka ta'e nuuf mirkaneessaa jechuudha. Hanga seenaadhaan hayyoonnummaan Oromoo nuuf himanii nuuf ibsan caala gochi isaanii gocha hammeenya gocha gara jabina gocha shuukanneessaa duguggaa sanyii fi yakka gurguddaa akka isaan amma dura raawwatan nuu mirkaneessa jechuudha. Gocha irrasaan ilmaan Oromoo irratti ilmaan Beenishaangul irratti ilmaan Tigraay irratti raawwachaa jiran adda baafnee ilaallu jechuudha. Seenaa kaleessa isaanii san daranuu nu mirkaneessa jechuudha. Jaarraa nuti keessa jiru jaarraa 21ffaa keessa. Jaarraa 21ffaa keessatti gochi akkanaa kun gocha akkaan balaaleffatamu gocha fudhataman qabne qaamni gocha kana godhe qaama mootummaa federaalaa irraa hayyama argatee hidhatee leenjii fudhatee bajata biyyattii gurguddaa ayyoo fi abbooteen irraa dirqii maallaqa qabanii guuran kataa jedhan daafaasini barreessan miliyoona 600 karasaasan itti binna jedhan kagartee gubbaa adda addaatiin wal fixan san naannoon Amaaraa guuratee faannoo santu arra ilmaan Oromoodhaa gubaa jira lubbuudhaan. Maallaqa Adaanach Abeebee magaalaa Finfinneerraa bajata meeqaatam naannoo Amaaraatti fandii gootu isaan misooma dhiisanii meeshaa waraanaatti bitachuu akkamitti babal'ifannaa lafaa gaggeessine jechuun leenjii garagaraa fudhatanii ilmaan Oromoo fixaa jiranii jechuudha.
mallaqa mootummaa federaalaa gibira akka gibira uummata irraa guuramuun lammiileen biyyattiidhaa ajjeefamaa jiran. Har'a namni viidiyoo sin agare. Har'a namni gocha akkasii agare. Kan shukan nofne. Kan qalbiin isaan cabne. Kan gartee xiqqoollee hadooddi hin qabne. Kan dhiigni isaan danfine. Kan xiiqii keessan seenne. Kaka'ee hin falmanne. Kaka'ee gartee obboleessa isaatiif sagalee hin taane dayyuusa. Sun ilma namaatii miti baay'ee. Har'a addunyaan biyyoota humna qabaniifuu sagalee ta'aa jiran. Nuti ammoo mootummoonni addunyaa isaa ta'aniiti miidiyaaleen biyyoota humna qaban. Yoo ofii ta'e malee nuuf sagalee nuun ta'an. Miidiyaan isaanii dhimma keenya hin gabaasu. Dhimma keenyarraa dantaa hin qaban. Dantaan isaanii dantaa akka Yukureefaa yeroo tuqamu. Dantaa siyaasa isaanii waan tuqamuuf addunyaan guutuun gurra kennitiif jechuudha. Akkuma warra Falastiin waggaa 70 ajjeefamaa boombiin itti roobaa jiru addunyaan gurra dhoogatte siis akkasumas dhoogatan jechuudha. Yoo ati kaatee falmattee kataatu taate malee. Har'a garuu gochi kun hundi maalirraa ka'ee ta'uu danda'e? Rakkoo maalirraati? Sammuu keessa of gaafattanii jirtanii? Gochi akkanaa biyya san keessatti raawwatamuun keessattuu sabni Oromoo akka sabatti tokkummaa qabaachuu danda'uu dhabuu isaati. Wal dhaga'uu danda'uu dhabuu qoqqoodamuu mataa fi miila addaan hiruutu kopha kophaa si nyaata jechuudha. Akkuma sangaa adii fi sangaa gurraachaa waraabessi kopha kophatti nyaata jechuudha. Har'a akka sabatti waan tuffatamteef si ajjeesuun abboo gaala isinitti dhufa. Akka sabatti tuffatamteeti har'a akka barbaadan si godhan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf odoo gochaan kun mootummaa naannoo Oromiyaa qaqee Oromoo irratti ta'e balaa akkamtu miidiyaa mootummaa ETV ejensi mootummaa miidiyaa Itoophiyaadhaa Prime Minister Officein Paarlaamaan biyyattiidha walitti qabamee booya taaziyaa taasisaa. Dhiiga bu'a paarlaamaan biyyattiidha. Odoo lammiilee naannoo Amaaraa akka ta'an taate naannoo Oromiyaa keessatti ka gochi kun gaggeeffamu ta'e gocha sobaatiin gocha dharaatiin obboloota kenna qe'ee Wallaggaa yakkaan jiranii sobaan kijibaan yaa Oromoo Daani'el obboleessa kennan beekanii Daani'el Wandimmoo addababaayii Dambidoollo irratti ajjeefame ilma Oromooti. To'annoo caasaatikaa poolisii harka bulchiinsa magaalaa jara osoo jiru qaama mootummaa. Biyyi sun biyya seera tumatteen hin bulle biyya abbaan barbaade akka barbaadetti bulchu biyya ilmi namaa keessa jiraachuudhaaf wabii tokko hin qabne wabii hin qabdu biyya san keessa jiraachuudhaaf garantii hin qabdu. Yoo maqaa shaniitiin si yakkan odoo seera si dhiyeessuun hin jiru odoo si hidhanii si adabuun hin jiru odoo ragaa seera sassaabachuun hin jiru garuu kan miseensa shanees hin taane kan deeggaraas hin taane mormitoota jarmee siyaasaas haa ta'uuti qaama kamuu maqaa shaneetti dhoobuun itti maxxansuun Oromoo ajjeesaa reebaa hidhaa mana hidhaa keessaallee baasanii ajjeesan. Ka biyyaa baqatallee biyya ambaa keessatti nagayaan jiraachaa hin jiru. Amaanu'eel Wandimmoo addabaabaayii gubbatti suuraa Abiyyi Ahmad duratti rashaname. Gaafa rashanamu kana warroonni nafxanyaan yookaan mootinuu warroonni illiitiin Minilik kakaleessas harkaa fi manurra ciraa turan. Maal godhan? Suuraa Amaanu'eel Wandimmoo viidiyoo isaa fuudhanii goofandimii itti banatanii mallaqa itti guuraa turan. Nuti waan san riipoorti goonee jirra. Mallaqni sunoo harreessa jira. Mallaqa reeffakeetiin sassaabatan reeffallee si jalaatan atiin hin falmattu reeffakeetiin birrii sirraa guuratan reeffakee ammoo kiyya siin jedhan ufumaa si ejjetanii si fixanii ilmaanuma Oromoo viidiyoo waraabaa kunoo akkanatti kana gochaa jiranii siin jedhan. Kana hundaaf gocha kana hundaaf kan itti gaafatamu bulchiinsa biltsiginnaa kan Abiyyi Ahmadin durfamu akka ta'e sabni keenya ummanni keenya lammiin biyyattii sabaaf sablammoonni hubachuu qaban. Biyya san keessatti sabaaf sablammoonni
والدندن وان قمنو ولين قدن والقطع ميرقا قباني كيف قبيني كنرت تبالا فبابيات هاني هيري متاو في مرتفتشو في نفبولشو فيدمني جيراننا يرونم نجدو gocha akkana kana sirratti raawwatan ummata kana wajjin biyya takka keessa jiraachuun ni danda'ama sammuu keessan gaafii of gaafattanii jechuudha ilmi namaa akkamitti ilma namaa diqqollee naasuu tokko malee gocha gara jabina osoo akka abadan odoo hidhuu hin danda'amu odoo seera to'annoo jala oolchuu hin danda'amu gocha kana hundarra raawwatan garuu kana yeroo jennu kan viidiyoo nuti agarre har'a oromiyaa keessatti godinaalee oromiyaa garagaraa keessatti okay har'a namoonni isaan akkasitti abaddaan guban namoota 5 ta'uu malan ka viidiyoon gadi bahin ilmaan oromoo walloo jumlaadhaan gubaa jiran miidhaa qaamaa ciccimaa irraan gahaa jiran qabeenya isaanii jara barbadeessaa jiran seenaa fi duudhaa aadaa isaanii achi balleessuudhaaf akka hojjechaa jiran qaamni faannoodhaan ijaarame ni dubbata Partiin abin kan yang kedua mumicha ministeera wajjin paarlaamaa gamtaa Awurooppaa akka Afrikaatti dhufa wajjin ni dubbatan himanii jiran akkaataatti Oromoo kana doomine godhanii naannoo isaa irraa balleessuu danda'an akkaataatti lafa babbal'ifatan seeraa fi tarsiimoo kaawwatanii deeman kunoo obboleeyyan keessa akkana gochaa jirra hin agartanii miti qa'ee kanarraa buqqaatee Oromiyaatti galuu qabda wasiin jedhan maaltu si akkam goota situationii ati qabdu maali qa'ee san gadhiiftee taruu qofa jechuudha odoo kana ijaarsi agarsiisan borillaatiin akkas ta'a haga ta'uu jettee harka marattee teetteedha qa'ee sanirraa gadhiiftee fi deemtaa jechuudha warri waraariin warri ammoo safaariin dhufee qa'ee keessan irratti qubachuun eenyummaa kee akkasii balleessaa deemanii jechuudha kana baay'isa wayii milishaan faannoo naannoo amaaraa qofa osoo hin taane mootummaan federaalaa gocha kana istiillaa raawwachaa jira guyyaa kaleessaa Gindabarat irratti magaalaa Gindabaratitti ilmaa fi abbaa maqaa shaneetiin rashanan maaltu addaan jira osoo to'achuu danda'an jarri kun miseensa shaneetii miti deeggartoota shanillee miti abbootiin gadaa Oromoo karrayyuu jilbiinfachiifamanii gara jabinaan sammuu surrii irra dhahamanii kan jumlaan ajjeese qaama mootummaan isa amanee jira. Human Rights Itoophiyaa yookaan falmaan mirga namaa mootummaan dhaabbate sunu qoratee mirkaneeffatee gocha abbootii gadaa Oromoo karrayyuu irra raawwatame akka qaamni mootummaa raawwate ragaa ba'ee mootummaan isa amanee jechuudha. Akkamitti addaan baafta jechuudha. Kanaaf biltsiginnaa fi faannoo ija takkaan ilaalaa gargar baastanii hin laalinaa kasiniin jennuuf kanaaf jechuudha. Ilmaan Oromoo meeqaata midhaa keessaa baasanii rashanaa jira viidiyoo argitanii kittan Boorana keessatti Gujii keessatti Wallagga keessatti Jimma keessatti ijoollee xixiqqoo manadhaa keessaa baasanii ijoollee waggaa 14-15 rashanaan jiranii hin agarree waan irraa harrallee agartan kana bornii irraanfattan akkas ta'uu hin qabdan akkas ta'uu hin qabnu kana yeroo isiniin jedhu sababa isiniif jedheef qaba. Hacaalun maal jedhe yaa waa irraanfachuu yaa nuyi maaliif waa irraanfachuu baay'isna jechuu abiyyi kana si beekee shoorti miimooriidhaatiin isin jedhe waan kaleessaa yaadattu kanaaf shoorti miimoorii waan ta'aniif ka barbaadan irraa kutaa kaan akka feetan godhaa deemaa hin irraanfatanii dabar torban tokko yoo isinitti tasakka'e yookaan ammoo itti milkooftan jidduun dhaabdanii cacataa kana achi boodallee dagachiisaa shorti memory waan ta'aniif kan abiyyi paarlaamaa gubbaa ta'e miidiyaa gubbaa kanaaf Oromoon akka sabatti salphina hamaa keessa jira salphina jabaa keessa jira ummanni keenya sabni keenya lammiin keenya kan biyya keessaa fi kan biyya alaa akkuma bara 2014 15 16 17 hanga 18tti tokkummaa qabaannee qabnu san akka sabatti akka jaarmaa siyaasaatti jechaa jiru akka ummatatti akka hawaasatti yoo tokkummaa keenya san ka deebifannee falmannu taate malee
boris iftaanis boochi siraan dhaabbatu imamoota gidduun boqotta imboota gidduun boqotta hafuura baafachuu hin dandeettu jechuudha. Ummanni kun ummata yakka gurguddaa raawwate viidiyoo isaanii mootummoonni addunyaa yoo garan dhugaa dubbachuuf namni lammii biyya fedhe yoo kan agare waan akkanaa kana laaluufu viidiyoo san xumuruu dadhaban argee obboloosa keessan akkatti dararaa jirru koottaati ilaalaa yeroo isaan jedhanii gaazatti roobsanii nama lubbuun keessa jiru akkasitti guban faannoo kanaaf har'a bajanni magaalaa Finfinnee irraa gadhiifamaaf faannoo kanaaf Abiyyi Shimallis Abdiisaa miliyoona 100 takka kenne faannoo ilmaan Oromoo akkanatti dararaa jiru kanaaf oppiidiyoon naannoo Oromiyaadhaa birrii miliyoona 25-50 qooddiif jechuudha. Maallaqa Oromiyaa kennitu saniin fixan jarrilee fixaa waan jiraniif jechuudha. Ka Oromiyaa keessa jiru piippii bilchiginaa naannoo Oromiyaa fixaa jirti. Ka Oromiyaa ala jiru akkana darramee jiraata. Ka biyyarraa baqatee biyya abbaa baqaa jirullee darramee jiraata. Eessa haadha inu akka maataanu falli kenna maali? Kabaja dur qabnu dhabnee bara. Homaan fidan jedhaniitii bara. Homa takka fiduu hin danda'anii. Bincaacuu handi saammantu noo laqqanno jedhanii Hacaaluu ajjeesan. Miidiyaa Oromoo cuban. Mini maamatuun hayyoota Oromoo hidhan si ilaalanii bara. Hacaaluu hidhanii guyya mala miijitee teettee na dabatte. Hayyoota kee hooggantoota akka hidhanii torbaan 2-3 kan caaccaatee hin callistee. Miidiyaa kee cufan guyyaa 2-7 shoortii miimoorii daga. Shoortii miimoorii waan taataniif ችግር የለውም. qorannoo hama qorannoo cima isinirra geggeessanii Oromoon amala akkam qaba ummata akkamii nyaatanii dhuganii sitti gabbaan jechuudha. Ummata xiiqii keessa hin xiiqeffanne mirga isaan falmanne obboleessa ajjeefamaa jiruuf maddaa keessa darramaa jiruuf du'aa jiruuf sagalee hin taane maal jechuudha kun? Mee deebi'aati wal gaafadhaa. Baay'inni rakkoodha jedhe dhugatti Hacaaluu dhugaa. Ummanni Tigraay ummanni miliyoona 3-4 qe'ee isarratti abadan kabajamee mataa ol qabatee jiraata. Baay'inaa miti. Tokkummaa qabaannaan baay'inni rakkoodha jedha Hacaaluu dhugaasaati. Baay'inni qabaachuun kenna diinni akka barbaadetti akka addaan nu qoqqooduuf akka barbaadetti akka nu oofatuuf akka barbaadetti lugaama nu godhatee gara barbaadetti akka nu harkisuuf ka quuqama boleessa isaati hin qabne kaadhocha kana argite harma muraa seenaa naannolee sirriitti hin barroofneyyuu akkana jechaa jiraadha. Seenaa naannolee ka amma Abiyyi kijibaa siin jedhe bara seenaa Abiyyi Ahmad seenaa naannolee sobaa siin jedha bara. Seenaa naannolee turre hamaa moo gocha har'a isaan raawwatan jaarraa 21 keessatti kamtu rama? Seenaa naannolee irra deebi'ame qoratame riisarchiin irra dalagame seenaa suuf ammallee Profeesar Mahammad Hassanii fi Profeesaroonni Oromoo irra deebi'anii waan fooyya'uu qabu fooyyessuu qaban. Seenaa isaan irra hojjetanirra yoo dhaabbattee ilaalte kakaleessaa akkam ture jettee tilmaamuu fi dubbachuu fi himuun nama hin rakkisu jechuudha. Mootummaan Abiyyi mootummaan Biltsiginnaa akka ta'een mootummaa yakka waraana gurguddaa raawwate mootummaa lammiilee biyyattii waraana biyya biraatiin gudeechise duuggaa sanyii sarbamiinsa mirga dhala namaa raawwate saamicha irratti bobbaasee industirii biyyattiidha qullaa goosisee meeshaalee hambaa biyyattiidha zaafsiise mootummaan kun. Mootummaa birmadummaa biyyattii gaafii keessa galchee dantaa isaatii miti agartee soo kiyyattu qaminii fi paarkiin andinnati jedhee mootummaa jiraatu. Mootummaa
qaala'is jireenya yeroo biyyattii keessatti dabalu Lukaandaa Finfinnee fakkeenya fudhatu. Paarlaamaa keessa taa'e. Itoophiyaa jechuun Finfinneedhaan kaa jira jechuun ni Finfinneen isaaf Itoophiyaa. Dantaa isaati miti. Gammoojjiin Baalee beelee, ka Booranaa beelee, gammoojjiin Harargee, uummanni Wallaggaa har'a faannoodhaan dhumaa jiru. Laala obboloota keenya Wallaggaa dhugaa isinitti himaa miti. Har'a gochaa kana laala. Kun viidiyoon kun akka tasaa dhabe. Kakkanaa kana 100,000 jira. Obboloota keenya Wallaggaa irratti gochaa raawwatamaa jiru quba qabdanii. Shimallis Abdiisaa miliyoona 100 takka inni achi kennu asiin ilmaan Oromoo fixxiitii bitte. Yaa Oromoo. Eessuma dhaqna. Maal haa taanu akkam taana? Akka taanuu dhabnee bara. Anamma dhaamsi tokko isin dhaammadha. Dhaamsi kiyya maalidha? Shortii miimoorii Abiyyi isiniin jedhe san keessaa ba'a. Waalleen irraanfatina. Diinni ni irraanfatu bara. Ati maal irraanfatta? Inni har'a ibiddatti yoo si darbu yeroo si gubu maal siin jechaa si gube? Ibidda si darbe. Akkana nu gochaa turtan osoo ati hin godhin sobaan kijiba sirra kaanii akkana na gochaa turte siin jedhee gocha gara jabinaa sirratti raawwataan jiru. Kana faalloo qaba osoo hin taane mootummaan federaalaa mootummaan naannoleellee gocha Oromiyaa fi Oromoo irratti raawwachaa jirudha. Gochi kun gocha Oromummaa Oromiyaa fi sabboonummaa balleessuti. Duula bifa qindaawaa ta'een mootummaan naannoo maqaa shaneetiin ilmaan Oromoo bakka hundatti abbaa wajjin maatii guutuu rashanaa abbootii gadaa Oromoo jumlaan rashanaa ajjechaa jumlaa duguggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiran. Kana kan mootummaan amanu. Kana mootummaanuu sirriitti amana. Amanee jira. Har'a ammoo achi asiin haga yoo akkana nu fixanii lafarraa nu balleessuu danda'an nu dhabamsiisuu hin dandeettanii nu fixina. Biyyi mootummaa qabdii biyyi seerri keessa jiru keessa jirra jechuun rakkoodha. Abadan soba. Amma waa'ee seeraatii fi waa'ee mootummaa yoo osoo hin ta'in uummata foon namaa nyaatu wajjin uummata nama gubee sirratti dhiichisu wajjin reeffa keetii irratti reeffa miskiinaa reeffa yataamaa abbaan tokko har'a kan mana isaa yoona ilmaan 6 ilmaan 7 qabu kan lubbuun ilma 6 yookaan ilma 7 isarratti rarraatee jirtu responsibility maatii sanii fudhatee jiru har'a daara godhanii gubanii jechuudha. Carraan ilmaan kanaa hoo maal ta'a jettanii yaaddanii jirtanii? Carraan maatii isaa hoo maal ta'a jettanii yaaddanii jirtanii? Oromiyaan akka ta'e mootummaan qabu zimbal afaan yaazinaa qucubal jedhan faannoon san caala maaltu jira? Har'a ammoo isaan sobaan walgahii koora teenna jedhanii koora sobaa ta'an jechuudha. Asii lubbuu nama abbaa, asii namatu jumlaan ibiddaan gubama, asii namatu jumlaan ajjeefama, koora sobaa ta'anii jechuudha. Achirratti ambaasaadara Turkii imbaasii tokko kadhatanii deemanii miilarra jiganii sii fidanii walitti dhufeenyi keenya akkanaa maal siyaasa polotika injiraasaa namni jalqaba biyya bulchu tokko nageenya lammiilee biyyattiidhaan mirkaneessuu nageenya waaraa buusuu buqqa'iinsaa fi lolli takka akka gaafa Abiyyi aangoo qabate Itoophiyaa keessatti takka akka jaarraa kanaan jiru abadan agarreellee hin beenu jechuudha. Nugustichi torbaffaan eega shuumame as gochoota gurguddootu biyya san keessatti raawwachaa jira jechuudha. Gocha silaa har'a ilmaan Oromoollee biyyiti sunillee qabsoofte saniif firii isaa bu'aa isaa arguudhaaf hafuura baafatanii haati ilmaan isii kaleessa qabsoo kaleessa irra dhabdellee hafuura baafattee diqqollee ta'u seeqattee dadhaba bilisummaallee ta'u argitee nagaan jiraachuu ture kaayoon isii fedhiin isii. Kaayoo fi fedhiin ilma isiillee sanuma ture. Garuu har'a qabsoo ilmaan miskiinan irratti qabsoo sabaa qabsoo uummata irratti diinni abbaatti ta'ee alagaan abbaatti ta'ee har'a kakaleessaa seenaan kaleessaa nagaya odoon jedhin har'a kana raawwataa jechuudha. Odoo gochaan kun laalame burraayuu irratti gochaa ta'e laala siyaasa Abiyyi faan hojjetan garuu maqaa Oromootu bade.
Shaashamman irratti guyyaa Jawaar dhufe yaadadhaa. Waan ta'e gaagaataa miidiyaa biyyattii ardii sochoosisan ofii isaaniitti godhanii gocha akkasii Oromoo irratti yeroo maxxansan pirooppagandaa ETV, YouTube, Maarree, FM miidiyaaleen biyyattii guutuun girgirii buusaa jechuudha. Har'a waan kanarraa miidiyaan biyyattiidha. Miidiyaa kamtu irraa dubbachaa jira. Uummanni kun nu malee eenyu qaba. Yoo nuti isaanii sagalee hin taane, yoo nuti dhugaa keenya kana falmanne, yoo nuti haqa keenya kana falmanne, yoo nuti dhugaa fi haqa qabnu kan addunyaatti hin dhageessifanne, eenyutu nu dubbata, eenyu sii dubbata, eenyu sii falma. Wanni Oromoo, wanni bara kanaa, wanni jaarraa kanaa waan baay'ee tokko nama rakkisu, waan baay'ee tokko nama yaachisu, biyya hafuura takka keessatti baafachuu hin dandeenye. Biyya har'a qabsaa gameessa Oromoo Jaaldaawud Ibsaa hidhaa dhaabbataa hiitee agarraa irra ta'aa jirtu. Biyya hangaarraa hidhamtoota siyaasaa Oromoo meeqa jumlaadhaan hiitee irra ta'aa jirtu. Yaala dhoogitee dhukkubsatanii biyya alaas haa ta'u biyya keessattis haa ta'u bakka kamittuu daraa gala ga'u maal balleessine abaarsa qabnamu maal balleessine uummanni Oromoo miskiina qabeenyu maaluma balleessine rakkoo gala ga'u kan nurratti akka wanni nuti dhaate halkanii fi guyyaa galgalaa ganama boonnuuf maaltu nu bochisa. Namni dhugaa dubbachuuf har'a ibidde san arge odoo maatii kee keessaa ta'e odoo obboleessa kee obboleettii ta'e taate odoo eessuma kee adaadaa ta'e abaabayyuu kee akaakayyuu kee ta'e dhiiga boosa. Garuu ammas lammiilee nagaa irratti gochoota gara jabinaa akkasii raawwachuun yakkaa oliti. Rabbi birattis ilma namaa birattis yakka gurguddaadha. Kana gochuu danda'aniif akkuma reefa isiniif himuuf yaaletti jechuudha. Tuffii si tuffatanirraati. ምንም ማምጣት አይችልም. ሾርት ሚሞሪ ነው. dhumati guyyaa lama miidiyaa irraa naasuufta guyyaa lama inni iyyita achi booda dagatte. Kana si qoratanii riisarchii sirra dalaganii akkamitti Oromummaa balleessuu dandeenya cabsuu dandeenya ka jedhu irratti hojjetanii jechuudha. Uummanni amma reeffa isaanii agarsiisan maatiin sun qaya kana baadeemaa jedhanii dhumati ganama san yeroo achii gale meeshaa san guuratee saggotaan Finfinnee Adaamaa si jira jechuudha. Ganaa karaa kadhattuu ta'e magaalaa keessa deema jechuudha. Odoo oorruu bal'oo achi qabu. Odoo lafaa fi qabeenya waaqni isaa kenne qabu. San hunda keessaa qullaa keessaa gala jechuudha. Kanandee biyyaa dheessee biyyaa ba'a. Biyyaan battillee kaba jedha. Mootummaan isaas taa'ee maal jedhaan? Lammii kiyya ta'uu yoo eenyummaa isaan beeku jedhan. Lammii kiyyaa miti jedhan. Hanga yoom akkanatti darramta? Hanga yoom akkanatti rakkatta? Hanga yoom akkanatti itti fufta? How long? Kanaaf gochaa har'a faannoon milishaan naannoo Amaaraa lammiilee nagaa irratti raawwatan san balaleeffachuuf dhufe gocha akkanaa seenaa keessattis agarreen beenu dhagenneen beenu seenaa addunyaatti jechuudha. Har'a gochi isaan raawwatan kun gocha abbootiin isaanii kaleessa ilmaan Oromoo Arsii, ilmaan Oromoo Shawaa, ilmaan Oromoo Harargee irratti raawwatan nu yaadachiisa jechuudha. Kan isaan har'a zamana teknooloojiin jiru kana godhan zamana barnootaa fi xiqqollee ta'u dammaqiinsi jirutti akkana garaa jabatan gaafa zamana dukkanaa abbootiin isaanii dammaqiinsa qabne ilmi namaa naatoo waliin qabne yoo akka tokko san kana caala gocha gurguddaa nurratti raawwatanii jiranii jechuudha. Seenaa kaleessaa abbootiin gochoota seenaa kaleessaa abbootiin isaanii raawwatan san nu dhugoomsa jechuudha. Kanarratti oppidiyoon foon jaja'ata malee bilchiginnaan bibbi tokko dhufee kan dubbatu hin jiru ilmaan Oromootiif. Abadan ilmaan Oromoo walloo firri keessan yoo jiraate tokko innis waraana bilisummaa Oromooti. Ammallee ilmaan Oromootti kakafana godhu kan Oromoo fi Oromiyaa si kabachiisu waraana bilisummaa Oromooti. Abadan kana jala sararadhu. Maaliif yoo jettan siif falmaa siif qabsaa gocha akka har'aa kana akka sirratti hin deebineef
siif qabsaa siif falmaa jira jechuudha. Kanaaf mootummaa kanarratti qabsaa'uun waajiba jechuudha. Keessaa fi alaan dippiloomaasiidhaan, siyaasaadhaan, dinagdeedhaan, hawaasummaadhaan waan dandeettanii, waan beektanii, muuxannoo qabdan hundaan akka nama dhuunfatti gahee mataa keenyaa baachuudha qabnaa jechuudha. Akka lammii Oromoo tokkotti, akka ilma Oromoo tokkotti hundi keenya gahee mataa ofii keenyaa baachuudha qabnaa jechuudha. Ka barumsa baratte barumsa keetiin, ka dinagdee qabdu dinagdee keetiin mootummaa kana irratti dhiibbaa gurguddaa yoo ka goonu taate malee sirni kun iddaan buqqifame sirni jijjiiramaa dhufu malee abadan gubachaatuma jiraata. Na amana wajjumaan jirraami gubachaatuma jiraata jechuudha. Kanaaf mootummaan kun mootummaa paarkii bulchuu, mootummaa paarkiiti. Mootummaa yoo qaala'insi jireenya dabala jedhan Lukaandaa magaalaa Finfinnee deemaa ilaalaa jiru. Odoo loon Oromoodhaa dhumu, odoo ra'een Oromoodhaa dhumtu, odoo gaalli beellanni manaatii fi beellanni bosonaa dhumaa jiru. Gadamsi, karkarroon, booyyeen osoo dhumaa jiru. Odoo gartee sababa hongee uumamaatii fi namtolcheetiin bineensi bosonaa qabeenyi gurguddaa ta'e ka turistii si harkisu har'a biyya hambatti dheessaa jira, biyya ollatti dheessaa jira. Biyyi ta'e qullaataa jirti jechuudha. Odoo har'a namni meeqa beelaan dhumaa jiru Boorana keessatti I think daata dhiyootan argadeen qabeenyi biiliyoona loon Boorana keessatti dhumi qofti yoo mallaqatti kashallagan taate doolaara birrii Itoophiyaa biiliyoona 7.5 mallaqa tabaatii miti beeka. Loon Boorana keessatti sababa hongee uumamaatii fi namtolcheetiin dhuman mallaqni sun mallaqa tabaatii mallaqa xiqqaadha. Ka mootummaatii miti beeka. Ka uummata miskiinati. Har'a uummanni keenya mallaqa agas ga'uu dhabee qabeenya agas ga'uu dhabee bodheessaa fidata. Mootummaan hatee fida. Bakka hateefuu zarafee fida. Dhimmi miskiinanii eessaa fida. Kana hunda osoo beeku paarlaamaa keessa taa'ee mannoota Lukaandaa deemaa ilaalaa siin jedha. Lukaandaa magaalaa Finfinnee. Rakkoon hongee uumamaa hin jira osoo jedhee xiqqollee tokko bar namni biastababbilu ko xuru ነው gaariidha bara. Ija soo giddaan dhiqatee akka beelli hin jirre akka rakkinni hin jirre biyyi sun nagaa namu akka abbaan maal jedhan abbaan hoolaan abbaa gaarii qabu duba ala kaayee rafa jedhanii miti akkasitti mammaaksasaniin biyyi uummata shoorti miimoorii kana sobaa jiraachisa jechuudha miti. Kana siin jedha galatoomaa gocha kana mormuuf gocha kana balaleeffachuudhaaf dhufee gocha kana irratti garuu oppidoo feete keessa jedhadhu biltsiginnaa feete ta'e gocha akkanaa kana balaleeffachuun ilma namaa kamirratti dirqama yookaan ammoo atis warroota gocha sarraawwata wajjin nama jiru jechuudha dhugaa dubbachuu yoo miidiyaa irratti gabbaatee kan dubbanne taate of keessatti aartee gubachuun qabsoodha beeka. Kana siin jedha galatoomaa.